Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota tiyyaatiif har'as viidiyoo biraa qabadheesnii dhufeera. Gara viidiyoo deemuun duratti warroonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan gara maatii keenyaa dabalamaa isiniin jedha. Viidiyoo kanarratti kunuunsa rifeensa keenyaaf namoonni yeroo dheeraadhaaf kan itti fayyadamaa turan hiina faayidaa rifeensaa qabuu fi maal wajjin akka dibatu qabnu isiniif ibsuuf dhufeera. Hanga viidiyoo dhumaan afaana turan isiniin jedha. Ho'aa fi sababoota garagaraan rifeensa haphatee fi jala bubuqqa'u hiinaan furmaata bareedaadha. Hiinaa wantoota biraa dabaluun duratti dursa bishaan shaayii danfisnee bulbuluudhaan dafee akka dimatu irra darbe. Hiinaa fi shaayii keessatti kan argamu kaafiin seelota gogaa sammuu keenya waan kakaasuuf guddina rifeensaatiif ni gargaara. Mee amma faayidaa hiinaa fi akkamitti akka dibannu haa ilaallu. Halluu rifeensa keenya ni bareecha hiinaani. Hiinaa seeraan yoo fayyadamne rifeensi jala keenya salphumatti akka hin bubuqqaanee fi akka jabaatu ni godha. Akkasumas buqqee sammuu keenya fayya qabeessa akka ta'us ni godha. Wantoota of keessatti qabuun fangasii fi infekshinii ittisuun fayyummaa buqqee keenyaa eeguuf nu fayyada jechuudha. Kunis rifeensa guddinni isaa fayya qabeessa ta'ee fi rifeensi jalli isaa akkuma salphatti akka hin bubuqqaanee fi akka jabaatu nu fayyada. Hiinaan amala rifeensa furdisuu waan qabuuf warroonni rifeensa laafaa fi haphii qabdan hiinaa bishaan shaayii wajjin qofa bulbuluudhaan dibachuu ni dandeessu. Haphina rifeensaa ni ittisa. Rifeensa ni furdisa akkasumas bareedina rifeensa keenyaas nuuf eega. Aarri umrii malee nutti bahus ni ittisa. Hiinaan amala seelota kakaasuu waan qabuuf seelota halluu uumamaa maddisiisan akka kaqan waan gargaaruuf aarri umrii malee akka nutti hin baaneef halluu rifeensa keenyaa bareechuuf akkasumas rifeensa qalamii fi parmiin miidhame iddoo jirutti deebisuuf kunuunsa pirootinii qabu wajjin walitti eda'uudhaan dibachuun rifeensa dafee akka iddoo jirutti deebuuf nuuf gargaara jechuudha. Haalli fayyadamiinsa isaa haa ilaallu. Tokkoffaa hiinaa abukaadoo fi killeedha. Rifeensa keenya dhiqachuun duratti haala baay'ina rifeensa keenyaan hiinaa maankaa 4 yookaan 5 fudhachuudhaan shaayii danfisnee bulbuluudhaan xiqqoo tursiisnee abukaadoo tokkoo fi killee tokko itti dabaluudhaan sanaan booda walitti makuudhaan rifeensa keenya sirriitti waliin geenyee dibachuudha. Erga dibanneen booda peestaaliin haguugnee sa'aatii 3 tursiisnee bishaan qorraan saamunaa fi yookaan immoo shaampoo qabdanii gama duraantiin dhiqatan jechuudha. Isaan dhiqannee erga geessineen booda osoo rifeensi keenya hin goggogin jechuudha. Qabaatii duraan itti fayyadamnu ta'es kan rifeensa keessaniif ni ta'u dibachuudhaan rifeensi keenya akka sirriitti laafuuf ni fayyada jechuudha. Lammaffaan immoo hiinaa zayita zaytunaa fi abukaadoodha. Rifeensa keenyaaf gahaadha kan jennu hiinaa fudhannee bishaan shaayii wajjin bulbuluudhaan akkuma duratti jechuudha. Maankaa 5 zayita zaytunaa fi abukaadoo tokko itti dabaluudhaan walitti sirriitti wal maksiisuudha. Sanaan booda rifeensa keenya sirriitti waliin geenyee dibachuudha. Itti aansuunis peestaaliin haguugnee sa'aatii 2 hanga 3 tursiisnee bishaan qorraan dhiqachuudha. Yoo geessine osoo rifeensi keenya hin goggogin qabaatii dibachuudha. Kunis rifeensi keenya bareedaa akka ta'ee fi sammuu keenya akka jiisuuf akkasumas rifeensi akka hin caccabnee fi guddina saffisiisaa akka qabaatu nuuf gargaara jechuudha. Sadaffaan hiinaa fi kokonaat ooyiliidha. Hiinaa rifeensa keenyaaf nu gahaa jennu fudhachuudhaan bishaan shaayii danfee wajjin hiinaa erga bulbulleen booda maankaa shaayii 2 kokonaat ooyilii xiqqoo ho'ee itti dabaluudhaan yookaan immoo hiinaa bulbullee osoo hin qorrin kokonaat ooyilii maankaa 2 itti dabaluudhaan sirriitti wal maksiisuudha. Sanaan booda rifeensa keenya buqqee kaasnee hanga qacceetti sirriitti waliin geenyee dibachuudha. Dibatni kun rifeensa jala keenya ni jabeessa. Akkasumas rifeensi keenya akka bareeduu fi rifeensa halluu isaa kan eeggate akka ta'u nuuf gargaara jechuudha. Dabalataan immoo guddina rifeensaa ni saffisiisa. Hiinaa kunuunsa pirootinii qaban wajjin hiinaa kunuunsa pirootinii qaban garagaraa wajjin walitti maknee dibachuu ni dandeenya. Kan akka castor oil, dhadhaa, zayita zaytunaa, abukaadoo, killee fi wantoota kanneen argachuu dandeenyu wajjin walitti makuun
ji'aan al tokko osoo dibanne rifeensa jala keenyaa jabeessuu fi rifeensa keenya furdisuun halluu bareedaa akka qabaatu gochuun guddina rifeensaa fi baay'ina rifeensaa eda'uun ni gargaara. Kanaafuu hinnaa ji'aan al takka rifeensa keessaniif akka fayyadamtan isin jajjabeessaa jechuudha. Na waliin waan turtaniif hedduu galatoomaa. Viidiyoo yoo jaallattan like fi share gochuudhaan namoota biraatis akka gahu godha. Yaadaa fi gaaffii yoo qabaattan komentii irratti naaf barreessaa.